Iddoo lallabaa kana eebbisna. Harma sakka keessan gara kanatti qabdu. Isa lallabaa kan taasisa. Isa seenaa kan nuti godhe. Isa doofummaa keessaa kan nu baase. Isa jireenya kan nu laata. Akabati, kanilmati, kana fura kumpulutu waaqayyo tokko. Amen. Amen. Baga gammadni. Amen. Baga gammadni. Amen. Galanni waaqayyo fadhu. Guyyaan irraa kun guyyaa addaati. Amen. Seenaa addaati. Amen. Seenaatti waaqayyo iseetti galateeffamuudha. Kanaaf baga gammadanii isin jedha galanni waaqayyoof haa ta'u. Amen. Baga geessan. Amen. Baga iji keessan arge. Amen. Dhaloota dhufutti haa darbu. Amen. Galanni kun haa darbu. Amen. Amen. Itti hafuuf. Amen. Itti hafuuf jedha.
Itafufu. Itafufu jedha. Itafufu. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Iddoo kootii fi addunyaa keenya kaa'anii argatan akka namatti tolu. Yommuu jiraattota taanee adoota dubbii dabarsuudhaaf Waaqayyoo warra seena qabeessa godhe waan ta'eef galanneef ulfinni isaaf haa ta'u. Sirna eeguma waldaa wiirtuu booleetti fufna. Kanaaf guyyaa har'aa Waaqni si galateeffata. Ameen. Galeessiyuu galateeffata. Maqaa Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uumeen nuyi gargaarsa arganne. Ameen. Ameen. Deebi'a. Maqaa Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uumeen nuyi gargaarsa arganne. Ameen. Eenyu nuun arganne. Ameen. Isa Waaqaaf lafa uumetu gargaarsa nuu ta'e. Gargaarsa nuu kenne. Humna nuu ta'e. Aangoo nuu ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin kadhanna wanni keenya gabaabsinee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyoon galateeffanna guyyaa har'a arguu keenyaaf. Guyyaa guddaa arguu keenyaaf. Warra seena qabeessa Waaqayyo waan nu godheef Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Gooftaa hojii keenya jalqabnee hamma xumuraatti isa qulqulluu maqaa keetiif ulfina akka kenninuuf ayyaana kee isa dhuma hin qabne sanaan nu geggeessi. Ayyaanni kee faraarra kee nu wajjin haa ta'u. Dhumarrattis gaarummaa keetiin karaa ilma kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa nuuf kennuuf akka nu kennituuf si kadhanna. Siin jalqabneerra galataan siif xumuruuf nu dandeessisi. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Faarfannaa 24 hin dubbifamu. Macaafa faarfannaa boqonnaa 24 lakkoofsa tokkoolaasaa dubbisa. Lafichi wanti laficha keessa guute hundinuu kan Waaqayyooti. Biyyi lafaa warri isa keessa jiraatanis kan isaati. Inni galaanarraa hundee isaa kaa'eera. Bishaan irras jabeessee dhaabeera. Gara tulluu Waaqayyootti ol ba'uun kan ta'uuf eenyu? Iddoo isaa isa qulqullaa'aa keessas dhaabachuun kan ta'uuf eenyu? Isa harki isaa hin xuraa'iin garaan isaas qullaa'aa ta'ee isa yaada isaa wanta sobaa duukaa hin kaafne. Isa sobaan hin kakannedhas. Inni Waaqayyo biraa eebba Gooftaa isa fayyisaa biraas immoo dhugaa hin argata. Dhaloonni Waaqayyoon barbaadatan kun warri akkasiiti. Yaa Waaqayyo isa kan Yaaqoob warri fuula kee arguu fedhan isaanuma kana. Mootiin ulfinaa kun eenyunni? Inni isin yaa mata duree balbala kellootaa ol banamaa. Isin yaa balbaloota durii ol qabamaa. Mootiin ulfinaa kun eenyunni? Waaqayyo isa jabaa isa aangoo qabeessa. Waaqayyo isa duulatti isa aangoo qabudha. Mootiin ulfinaa akka ol galutti isin yaa mata duree balbala kellootaa ol banamaa. Isin yaa balbaloota durii ol qabamaa. Mootiin ulfinaa kun eenyunni? Ni Waaqayyo Gooftaa maccaati isa mootiin ulfinaa. Ameen. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Waldaa kiristaanaa kanaaf nagaan haa ta'u yeroo jedhu isin immoo gara kanatti kan ol seenan hundumaaf nagaan haa ta'u sagalee ol qabsiiftanii jechaadha. Waldaa kiristaanaa kanaaf nagaan haa ta'u. Gara kanatti kan hundumaaf nagaan haa ta'u. Waldaa kiristaanaa kanaaf nagaan haa ta'u. Gara kanatti kan hundumaaf nagaan haa ta'u. Kaasaatti harka ol fuudhaa jedha. Waldaa kiristaanaa kanaaf nagaan haa ta'u. Gara kana kan hundumaaf nagaan haa ta'u. Ameen. Ameen. Harka walitti gurgurnu. Ameen. Ameen. Harka kullaan ba'u. Ameen. Nagaa Kiristoos Yesuus fudhatee gala. Ameen. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoo saba iddoo kana jiru, saba iddoo kanatti walitti qabamu hundumaa akka eebbisuuf Waaqayyoon kadhanna. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo Gooftaa bara baraa ulfinniif galanni bara baraan siif haa ta'u. Ameen. Abboota keenyaaf, ijoollee keenyaaf Waaqayyoo taatee nu immoo saba kee, saba dhuunfaa kee akka taanuuf ilma kee Yesuus Kiristoosiin karicharra waan nu buufteef
ammas immoo ulfina maqaa keetiif akkasi tajaajilluuf mana keessatti wal geenyu kana keessa waan nu dhaabdeef si galateeffanna. Kunoo isa waaqarraa jiraattu abbaa keenyaa manni nu ijaarre kun si dhanga'u miti. Maqaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin mana kanatti yommuu walitti qabamnu gidduu keenyatti argamuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Mana kana keessatti si kadhachuudhaaf kan walitti qabaman hundumaa ayyaana keef eebba keen isaan guuti. Tajaajiltoota keef hirmaattota irratti hafuura kee hafuura qulqulluu dhangalaasi. Inni qulqulluun dubbii kee somni utuu itti makamin lallabamee garaa dhugaataan taphii kun fudhatee garaa isaa akka jijjiirratuuf gargaari. Warra hirriba cubbuu keessa jiran dubbii keetiin isaan dammaqsi. Mucoolii fi ga'eeyyiin warri mana kana keessatti cubamanii jiran sirraa fagaachuudhaan akkasitti addaan hin baaneef isaan eegi. Warra gara maaddii keetti dhiyaatan qulqulluu dubbii keessa fudhatan guyyaa guyyaatti ayyaana kee keessatti isaan eegi. Waldaa kiristaanaa kana keessatti si waaqeffachuudhaaf kan walitti qabaman hundumaa ati isaan eebbisi. Isaan eegi. Guyyaa dhumaattis fiixaan baasanii gara mootummaa keessa qulqulluus immoo akka ga'aniif gargaari. Bara hamma bara baraatti ulfinniif galanni siif haa ta'u. Ameen. Amma mana waldaa kanaa maqaa abbaatti kan ilmaatti baneen durataa waldaa keenyaatti furtuu kana nan kenna. Maqaa fayyisaa keenya Gooftaa Yesuusiin na itti kenna. Furtuun kun furtuu kabajamaadha. Harka walitti rukutaame. Waaqayyoo fi isin duratti itti kenna. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana yoo barbaaddatan karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii yoo na kadhatan waaqarraa isaaniif nan dhaga'a. Cubbuu isaaniis isaaniif nan dhiisa. Waan an sitti dubbadhee si barraawwadha malee sin gatu. Achumaanis Yaaqoob irraa dammaqee Waaqayyo dhuguma iddoo kana jira. An garuu kana hin beekne jedhe. Innis sodaatee iddoon kun attam sodaachisaadha. Mana Waaqayyoo malee homtuu as hin jiru. Kun
amantii waaqaati jedhe. Ameen. Ameen. Amantoonni harka keessan gara iddoo aarsaa kanatti ol fuudhaa bal'isaa. Waaqayyoon iddoo kanatti akka nu argamu iddoo hundaa jira Waaqayyo. Amma particularly iddoo kanatti akka argamuuf Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo iddoo kanatti akka argamu. Hojii iddoo kanatti gaggeeffamu hundumaa ofii isaatii argamee akka inni gaggeessuuf Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoon wajjin jira. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo buddeena waaqarraan waldaa keetiif yeroo hundumaa kan soortu kan jajjabeessitu iddoo aarsaa keetii kanatti kennaa keessa warra fudhatan hundumaa akka eebbiftuuf mootummaa keetiifis akka qopheessituuf si kadhanna. Yaa Waaqayyo waaqa kan jiraattu abbaa keenyaa iddoo kanatti kadhannaa kadhatamu hundumaa amantiidhaaf jaalalaan akka ta'u dubbiin kee iddoo kanatti gooftaa dubbatamus keessatti argamtuuf ayyaana kee nu baay'e. Iddoon aarsaa kun ulfina Waaqayyoof galata Waaqayyoof isa yeroo hundumaa wajjin jiraatu hundumaaf kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokko. Ameen. Ittaanee iddoo lallabaa kana eebbisna. Harmas akka keessan gara kanatti qabdu. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo asirraa akka dubbatu pulpeetii kanarra abidda akka gadhiisu waan dubbachuun isa jiru akka gubuuf waan ijaaramuun isa jiru immoo akka ijaaruuf iddoo kanarraa Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyo waaqa jiraataa akka dubbatu akka labsii akka baasuuf Waaqayyoon kadhanna. Mee harka keessa bal'isaa Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo hin dubbata. Dubbataa duras hin dubbata bas. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haalleluuyaa. Karaa isa jaallatamaa ilma kee Yesuus Kiristoos jaalala kee kan mul'ifteef misraachoo sagalee fayyinaa isa karaa Kiristoos ta'es isa qulqulluu dubbii keetiin kan beeksifte yaa araara qabeessaa abbaa keenyaa iddoo kanatti kan dubbifamu kan lallabamu dubbii kee akka dubbataniif tajaajiltoota kee hundaaf akka humna laattuuf ayyaana kee keessa akka dhoksituuf si kadhanna. Tajaajiltoonni kee warri tajaajila keetiif filataman waanjoo Yesuus Kiristoos hamma dhumaatti amantiidhaan akka baataniif dhugaa keetti qabamaniis akka jiraataniif ayyaana keetiin isaan gargaara. Iddoon lallabaa kun ulfina Waaqayyoo isa hundumaa olii fi lallaba dubbii Waaqayyoo isa qulqulluu ta'ee fi eebbifamaa haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo Abbaatti, maqaa Waaqayyoo Ilmaatti, maqaa Waaqayyoo Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokko. Ameen. Harka kee walitti fuudhee galateeffannu. Amma hiiktee dhaabachuma. Amma immoo galaanni baay'ee eebbifna. Cuuphaa iddoo kanatti gaggeeffamu. Hafuurri Qulqulluun akka iddoo kanatti argamu. Ijoollee iddoo kanatti cuuphamanii fayyaan isaa akka baay'isuuf iddoo kanatti hin kadhannaa. Ammas luboonni harka isaanii gara iddoo cuuphaa kanatti qabu. Isin immoo ameen jechuudhaan barakaa fuudhee jechuudha. Yaa Waaqayyoo isa aangoo qabeessaa dhiqannaa haaraatiin dhalachuudhaan isa mootummaa keetti isaan qopheessite ijoollee iddoo kanatti cuuphaman hundumaaf ayyaana kee isaanii baay'isuun mootummaa kee keessatti isaan eeguun jaalala kee nuuf haa ta'u. Amma dhumaattis dubbii dhugaa fudhatan dubbii fayyinaaf fudhataniif ittiin cuuphaman kana eeganii akka ittiin jiraataniif gargaari. Iddoon cuuphaa kun ulfinaaf galata Waaqayyoo isa guddaatiif kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokko. Ameen. Harka kee walitti fuudhee galateeffanna. Waaqayyoon kadhannaa.
yaa Waaqayyo si galanna warra ijaarsa mana kanaaf hamma dhumaatti humna isaanii yeroo isaanii qabeenya isaanii utuu hin kutatin halkaniif guyyaatti dhamaanii kan hojjetan iddoo kanattis kan argaman tani kan hin argamne maqaa Kiristoos Yesuusin eebbi kee irratti haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin ayyaanni kee irratti haa ta'u. Halkan hin jenne guyyaadhaan guyyaa hin jenne aduudhaan aduu hin jenne gooftaa itti dadhabaniiru. Gumaacha guddaa baasaniiru, aarsaa guddaa baasaniiru. Maqaa Yesuus Kiristoosin ati immoo mana isaanii ijaaru, jireenya isaanii ijaaru. Maqaa Yesuus Kiristoosin gara mana isaaniitti darbi, gara maatii isaaniitti darbi, gara jireenya isaaniitti darbi. Isaan eebbisi. Saba iddoo kanatti eebba kanaaf argaman hundumaa ati isaan eebbisi. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu kabajamaa ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waaqayyoon maal jennee akka galateeffannu gammachuu yaadannee nu gonfee Waaqayyo galanni isaa nuti kana nabjoonni kana si yaadne inni garuu kana nuuf yaade Naomi ruutiin akkasittiin jetteen inni jette waa'ee Bo'eez dubbatti isheen inni warra jiraniif miti warra du'aniif iyyuu amanamaadhaan amanamaan keenya Bo'eez miti amanamaan keenya ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Exhibitionii guyyaa roobee irraa kaasee amma kaleessa galgalaatti adeemsifamaa ture irratti amanamummaa Waaqayyoo maal akka fakkaatu Waaqayyoo irratti liqiin hin hafu Waaqayyoo waan irraanfatu hin qabu duwwaan dhimma keenya Waaqayyoo wajjin haa godhamu galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u keessummoonni keenyas amantoonni keenyas hundumti keenya iyyuu baga Gooftaan guyyaa har'aatiin guddatee Waaqayyoo eebba dachaa dachaatiin sinaa eebbisu jechuun barbaada.
baay'een turaniiru. Waaqayyo immoo nama milkeesse jedhee nuuf milkeesse galaniif guddinni isaaf haa ta'u. Waldaan keenya akkuma isin beektanii bu'uurri ishee misyoonummaa, misyoonota lubbuu isaanii laatan. Misyoonota kana malee anaaf isin har'a as jiraachuu hin dandeenyu ture. Seenaas hin qabaannu ture. Jireenya bara baraas hin argannu ture. Misyoonota biyya Awurooppaarraa, biyya Ameerikaarraa dhufanii lubbuu isaanii wareeganii dhukkubaan, lolaan, waan baay'eedhaan dhumanii wangeela warra nurra qaqqabsiisan. Ammayyuu Waaqayyoo misyoonota darbaniif maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Galateeffannaa jarreen kana Waaqayyoon nu kaase seenaa isaanii dubbisuun beekuun baay'ee nama gargaara. Isaaniitu Oneesimoos nasiibiin qarshii baasanii bitanii birmaduu baasanii biyya isaaniitti geessanii wangeelli kun akka nuuf hiikamu afaan keenyaan afaan Oromoo kan jaallatan Yesus caalaa Oromoo yeroo jedhu meeqaati Yesus Kiristoos irratti biyya isaaniitti geessanii teoloojii barsiisanii isa booda immoo afaan adda addaa kan baru godhanii afaan biraarraa afaan adda addaarraa gara afaan Oromootti wangeelli kun akka nuuf hiikamu. Haleluuyaa. Isaan baay'ee bara baraatti adeemaniiru eebbicha dhala isaaniif hawwatu Waaqayyo isaan haa eebbisu. Waldaan keenya kun seenaan ishee akkamitti akka dhaabbate bifa ajaa'ibsiisaa ta'een argamaa ture. Seenaa namni hundumtuu amma kitaaba irraas egzibishinii irraas bareera. Ishees fuudhanii kan guddisan akkuma Oneesimoos warra Swiidiniiti. Fuudhanii guddisaniiti nama waldaa kiristaanaa dhaabdu kan ishee godhan isaaniidha. Boodammoo akkuma argaa turtanitti guyyootii darbeetti mana hidhaa keessa yeroo abbaan manaa biraa fudhatame yeroo ijoolleen biran turretti dhugumaan firdii yeroo sheekkatetti bira dhaabbatanii mana hidhaatti deddeebi'anii hidhamtootaaf qoricha akka isheen raabsitu, hidhamtootaaf macaafa qulqulluu miliksitee akka isheen galchitu, hidhamtootaaf midhaan akka laattu, ijoollee daa'imman hidhamtootaallee kunuunsitee akka guddistu isheetti kan mijeessan misyoonota biyya Jarmanii, biyya Swiidinii, biyya Noorweeyii, biyya Deenmaarkii, biyyootii Awurooppaa keessaa kan dhufan turan. Sababii isaaniitiin hojii bal'aaf guddaa
yeroo isheen mana hidhaadhaa hiikamtee baatu dubartii misiyoonii biyya Norway isheenis maqaan ishee Odd Sevros kan jedhamu iddoo dhoksaatti lubbuu ishee gurgurtee mamma haasofsiistee kitaaba har'a afaan baay'eetiin hiikamee jiru ibidda boba'u kan jedhu kan barreessite dubartii biyya Norway amma gara gooftaatti adeemteetti jireenya isheef tajaajila isheef amma nuuf hambisteef kanaaf as jirra harka keenya rukunna. Abbaan koo biyya Norway bara 1969 akka lakkoofsa addunyaatti adeemee waa'ee saba Gumuz amma naannoo Beenishaangul jedhamee isa beekamu wangeelli achi qaqqabne jedhee warra misiyoonota biyya Norway kadhatee gara biyya Gumuz akka isaan dhufanii hojii wangeelaa akka jalqaban godhee ture. Isaanis tole jedhanii fudhachuudhaan gara iddoo sanaa deemanii jechuudha. Norway wajjin akkuma warra Swiidinii wajjin hidhata bal'aa qabnu isaan wajjin seenaa baay'ee qabna. Har'a Norweejaan Luteraan Mission isa jedhamurraa warri dhufan warra hojjettoota wangeelaa misiyoonota keenya wajjin kan hojjetan keessattiyyuu waldaan keenya kun ifti ishee sabuma Oromoo duwwaa boolee waduwwaa kan taane garuu hawaasa adda addaa naannoo kana keessa jiran afaan biraa kan dubbatan amantii biraa kan qaban bira wangeela akka qaqqabsiisnu nu bukkee dhaabbatanii jajjabeessaa kan jiran as jiru isaaniin nagaa nu dubbisu waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sagantaan daqiiqaadhaan murtaa'eera haa ta'u malee hojii seenaa qabudha. Hojii waldaan keenya akka addaatti hojjettuudha. Isaaniin gara kanatti waameetanii akka isaan nagaa dubbisanii waan garaa isaanii keessa jiru daqiiqaa lama jedhanii isa isaan jedhan kennineefi isaanii simannaa. It's an honor to be here and thank you for inviting us to share and take part in your celebration of the 25th anniversary of your congregation. We are happy to work in cooperation with you, reaching out with the gospel of Jesus Christ to your part of the city and beyond. Waggaa 25 keessan akkasii wajjin kabajuu carraa laachuu keessaniif baay'isnee isin galateeffannaa keessattuu immoo isin wajjin miiltoo taanee hojii wangeelaa naannoo boolee kanatti babal'isuudhaaf gammachuu guddaa qabna. It is truly inspiring to witness the commitment of the team working alongside us in the mission. Warri gama keessan irraa dhufanii misiyoonoonni keessa warri wajjin wal qabatanii hojjetanii of kennuun isaanii baay'ee nu ajaa'ibsiisa. This cooperation will work even closer this year. Waggaa kana immoo tokkummaa kanaa baay'ee cimsuu babal'isuu barbaanna. Jala yaa'aa tures akkuma kanaatti faarfachaa turan irraan hir'isne har'a waltajjii waan bareedeef isteejii waan miidhageffatuu hin ta'in waaqayyo waan ta'eef akkasuma tajaajiltoonnis jechuudha. Yeroo baay'eetu tajaajiluu lolaan dhufee guutaa ture. Lubii keenya jalqaba akkuma jedhan lubii Habtaamu waldaan kun waldoota 200 oliif erga mana ijaartee booddee waaqayyo immoo ofii isaatii itti yaadee waldaa kanaaf mana ijaare. Gaaffii baay'ee qabna turre. Namoonnis nu gaafatu turanii waldaan biiftuu boolee kanumaayii jedha namni yeroo dhufu akkatti miidiyaa irraa beekamuuf manni keenya yeroo tokko waliin argu waan ta'eef aktuwaalii waldaan kaatedraalii kana miti
Garuu immoo Waaqayyo isa nu bareecheef galata guddaan qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waggaa tokko dura hojii wangeelaatiif gara magaalaa Naayiroobiitti ergamee achiin hojjechaa jira. Waldaa tokkummaa Kiristaanota Oromoo Naayiroobii keessatti tajaajilaa jira. Gaggeessitoota waldaa keenyaa hundumaaf waldaa keenyarraa akkasumas maatii koorraa nagaan Gooftaa isiniif haa baay'atu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kana caalaa yoo itti fufe waan baay'ee waan naasa'uuf gara sagalee Waaqayyoottanii darbuu barbaada. Sagalee Waaqayyoo gabaabaatti walii wajjiniin guyyaa har'aa ilaallu. Gaggeessitoonni itti yaadanii qopheessanii sagalee Waaqayyoo waliif dhageenyu akka kan nuuf kennanii jireenya galataan guute kan jedhu walii wajjiniin akka dhageenyuuf affeerraa kana yookaan immoo mata duree kana afurri Waaqayyoo nuuf qopheesseera. Sagalee Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 19 fi 20 dubbisa. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 19 fi 20 akkas jedha. Beedi 18 tan ol butee dubbisa maaliif achirraa ka'a waan ta'eef. Dhugaatiidhaan machooftanii ofii wallaalinaa isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa qooqa garaa garaatiin faarfannaa galataatiin weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata Gooftaa dhageessisaa. Isa lakkoofsa 20 irra jiru ani nan jedhaa namootteedhaan akkasin jettan barbaada. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuusiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Si'a tokko irra deebinuu laata. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuusiin Waaqayyo Abbaadhaaf Abbaan manaa ishee akkas jedha. Yesuusiin boodatti deebina maqaa keenyatti garuu hin deebinu. Kana gootee naasinii kaa'e. Qoleettiin sun garuu jabduudha. I think amma biyya kana turetti jiru maammaan kun amma jiru ta'e hin beeku. Yaadadhu dubbuudhaan nama jiru naasaa'e. Galgala tokko kennanii fi irratti yaade fira keessa mari'atti jedhanii ganama akkas jedhanii maammaan kun. Abbaan manaa kee Yesuusin dhiisii ana wajjin itti fufinaan jedhe. Warri kaanis qullaa bu'inii Yesuusin dhiisinaan jedhanii. Ani garuu galgala kana guutuu Yesuusin akka hin dhiifne murteessee mule jette fuula namoota mana murtii sanaatti. Galanni amantootaa dura samarkachaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu Waaqayyoof galateeffachuun hin danda'ama. Hin danda'ama. Akkamitti danda'ama? Waan nama duwwaan dubbata. Namni kana danda'u nama akkamiiti? Nama eenyummaa Waaqayyoo sirriitti isaaf gale duwwaa. Nama waldaa keessa tajaajilu akka tajaajilu wayii godhu duwwaa miti. Nama sanbata guddaa dhufee kurnoo isaa buufatee galu duwwaa miti. Nama uffata isaa mimmiidhaffatee waldaadhuma oolee deebi'ee galu duwwaa miti. Inni kun gaariidha akkas gochuu keessanii ammeessaan jiru. Garuu namni kana gochuu danda'u yeroo hundumaa waan hundumaafuu Waaqayyoof galata galchuu namni danda'u nama eenyummaa Waaqayyoo isaa galedha. Eenyummaa Waaqayyoo eenyummaa bara baraan galateeffamudha. Haleluuyaa. Eenyummaan Waaqayyoo eenyummaa bara baraan jiraatudha. Yesuusitti kooluu gallee eegootaa waliin taana tollee maqaa Gooftichaatoo haleellee sagalee fiinootiin jajadhaa
hojii nuuf hojjetteef gaarummaa nuu gooteef gargaarsa nu gargaaraa jirtu kanaaf maqaan kee bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. As kan jirru ijoolleen kee hojii kee kana arginee yaa Waaqayyo yeroo hundumaa si jajachuu ulfina siif laachuu si waaqeffachuu si galateeffachuu akka dandeenyu yeroottis yeroo maleettis maqaa keessa guddaa kana ol qalbuu akka dandeenyu ayyaanni kee caalsisee jireenya keenya irratti hamuun bara keenya yeroo keenyaa fi hundumaa akka keetti dabarsine ilaalla.
ayyaanni keef araarri kee eegumsi keef gaggeessaan kee tokkoon tokkoo keenya wajjin haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusitti nu jaallatti. Ameen. Oh,